دفك تقول لنا لا وقت بربر طولي يجي تقول لنا جنة نتنا لو قال انت اين قاكل برانكي ما تايك لا لا ديم لا تايك لا لا نديم Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification. Shamaa kafuunee kabajamtoota hordoftoota keenyaa hundi keessanuu bagana kan jiraattan isiniin jenna jechaadha. Guyyaa har'a maal hojjechuuf walga'e? guyyaa irraa akkuma beekamu mucayyoota karratti piraankii addaa hojjenne jennee mari'anneeti as dhaabbachuu jiru jechuudha nama sadii. Mucayyoon sun ammoo hiriyitti caaltuuti. Caaltuun baay'ee wal jaalatanii yeroo dheeraa biyyatti illee waan wal beekanii jechaadha. Biyya kanatti illee baay'ee waan wal jaalatanii jechaadha. Mucayyoon tun caaltuudha hagam maal akka qabdu? Mucayyoon tun akkuma beekamu mucayyoon tun kana dura aanaan yeroo baay'ee wajjaasaa waan turreef booda ammoo caaltuu fuudhee mee mucayyoon tun caaltuudha. Godanya yookaan hiriyaa yookaan saahiba akkam akka taatee mee har'affatanuudhaaf piraankii ajaa'ibaa kana qopheeffannee dhufnee jirra. Gamanuma hanga xumura piraankii kanatti akka nu dhuftan. Garuma isin gamanna piraankicha haala taa'ee nu qabu. Haala itti asuma ganuma caaltuu mee mucayyoon hiriyitti akkamii isii akkam ta'a akkam akka taatee mee gamanuma mee dubbatu caaltuu nama akkamitti isii maal olii qabda kabaja akkam olii qabda? Ani mucatti kana baay'ee hiriyaa kootii nama baay'ee natti dhiyaatudha. Akka riyaa kootii iyyuu baay'ee miti akka obboleetti kootitti ilaalan. Isii kana jechaadha. Garuu yoo isiin akka tasaa hajjiidha tole jettee inni dhiistaa moo maal goota? Eeka. Ni dhiistaa jechaadha. Laa yoo gorsee deebisee yoo gorfamu ta'e nan gorsaa. Gorfamuu baannaan immoo adeemsodha kan. Yoo isiin tole jettee balleessaan kan isaati moo kan isiiti? Kan jarree lachooti. Kagaafa guyyettee si kaawwan goota. Akkamii ana ofii gaafa dheettee gaafa ofii balleessa nama murteeffite ana fudhadhu kana ganuma na gaafadha ana moo wanni hin dhabu hin jiru. Ufumaamee gaafa dhuwa asin jettu ilaalaa jettee kaate yoo isin tole jettee balleessaan kan isaan lachuuti jirte kanaafuu an keessa hin jiru jechuudha. Kabajamtootaaf hordoftoota keenyaa hajjiin akkuma jedhe keessa hin jiru jechaadha. Hajjiin jidduudhaan yeroo isin hajjiidhaa waa fiduuf sababa wayiitiif jedhee ni erga jechaadha. Iddoo inni erge sanitti caaltuun akka turtu waan beektuuf jechaadha waan kana caaltuun ni turti. Mucayyoo san keessa hajjiin jaalala si jaaladha maal maaliidhaan heerumii maal jedhee gaafata jechaadha. Tole yoo jette wanni ilaalla jechaadha. Caaltuun illee ni dhiisatte. Tole jennaan booda garuu na aaruun dandeessu. Ammoo olee galu. Tole. Isiin tole naa jennaan natti naan. Dhugaan hin ta'een gaa kun biraankiidha. Laa ta'ullee abadan gaabuu eegdee. Gaabbiin caaltu. Mucayyoon tole naa jennaan natti aaruun hin jiru naa godhuun hin jiru. Ofii daa'imtee jirti. Qormaata kana ta'e. Qormaata mucayyoo kanaatiif jecha waan akkana hagam akka isiin caaltu jaalattu yookaan hagam isiin akka caaltu jaalattu ilaaluudhaaf jechaadha. Piraankii akkanaa hojjetaa jira. Amma mucayyoon eessa jirti caaltu? Mucayyoon nama gandollaa jirti. Mucayyoon gandollaa jirti. Akkami fiddare? Deemee fidee dhufa. Deemee koota si taphannaa maal jetteetuma hin beeksisanii waan takka fidi jechaadha. Kaameraa immoo caaltuun ni dhoosinaaf jechaadha rakkoon hin jiru kaameraan dhoosinaaf akkasii bira baana ani hajjiin illee amma ni baana jechaadha. Egaa hordoftoota keenya piraankii kun yoo waan nu ta'uu taate piraankii baay'ee bareedaadha kan namni dubartoonni addunyaa kanarra jira hundi barumsa guddaa irraa argachuu danda'an jechuudha. Kanaafuu hamma xumura piraankii keenyaatti nu hordofaadha. Maal irraa akka buumee mee maaltu akka uumamu hanga xumura yoo ilaaltan ni gartan jechuudha. Kanaafuu kabajamaa ulfaadha galatoomaa isin jenna piraankii ajaa'ibaati. Caaltuun gara jajjabaachuu qabda. Wanta akka beeksisuun qabdu jechaadha. Sirriitti beekuun qabdu nama nagaa taate isii wajjin haasa'atta jechaadha. Kanaafuu guyyaa dheeraa dhumaa caaltuun illee mee waa isin taatu asumaan laalla mucoon illee waan jettu ani illee mee yoo naa ta'u taate waan ajaa'ibaatti waan bareedaadha caaltuu illee aartuu jechuudha. Kanaafuu gamana onnaa. Erga dhuma sagantaa kennaa nu hordofaa isin jenna. Kami akan berita. Nada dulu ini kami. Ya, ojina kami. Beri dong aku si berat. Beras beri dong gitu. Remuti bak bayan tak karena wal barani wal barani
كم جست أنا كم نقول هيا جزاك ليه سبب ده الرئيس رفتمه أنا رابط ده زرت كمالي سأرجع بيجو تكا باتي بيجا أكاسين وجينا كم أمبر هيروم تيجي ما فرد ما يجلس لين ما ما تبيجا أيوة تكون ما يسافر دي إيه تيجي كسيارة إيه كسان بيجا ده اللي كايم بيشاوي نفيد ديكو نج كمان يروم ما فكر أي أنا رابط مالي ليه قبل ما تكلم دولين ما قلنا أنا ما برد فينا ما نجلا ما لقى أكا ما أشي وجه أنا ما لقى دولين أنا ما نقول بيجي تكلم دولين تقول ليه كان أنت رقمنا في كدران جلا بدي كايسين قبل دمان عند بيسين جات فقط بيسين يعني caaltuu silaan argadhuufu caaltuun ifisi akkuma walitti jedhee kan لا تقول لي بيت أنا كان برا يروج عالتو فول أقول لسا إسي ورا قرمري أتسفوف يروم ولده ولين بيت أمري أكو بوليساتي والبيلي بالله كانت تسبب لا سيتو يروز أكو بريسا جل مرة أنا يروز أوبريت تلتم تقول دوتنا سورة ديتي ولا شيء موري دمري أنا يروز سيفود وبروام بكروسي سمعتني مني برو لو أنا كانت تنتظر بعرفي كلمة أكو شيء تقول لسا أنا لا بيت تامتي نجيب لهم ada kasne caaltuu jina ka guddanne akkamta kanatti taasabda أنا ما كسيجي لا يتم رب موجي caaltuu يجي سيفود برباد وغاربي ani wanna kana لا أنا أكسي ما نقول نجيب أنا قلبي أنت أنا ما caaltuu أكن ولي وجيرا كمالي caaltuu أركز برباد أنا caaltuu يجي سيفود واحد برباد جيرا akkamta kanatti taasabdani sabi kana kisa gawani أنا بردراس جيرا أزمي جيرا ما جرت ani bakka poolisaa kiyyatti si jala amana akkamta kanatti taasabda ما أكو بريسا كيات ليه جون غيو أكسي ليه أنو كمان سيفود لا كرو بيتا كنا دورا وسو بريسا بيجي ده مرتفع ليه أما وسو اللي ده في كتير لا ده وقت برباد جوا وقت برباد ما أنا برباد سيفر وركي برباد كوروما كميلا كمون وقت برباد ده زيبورا isa caaltuu dhaabbatanii isi duraawwan isi illee godhee jira kan meeqa ture naan jedhu Aji. dhuftee bishaan nafitte jaartiti kabajamtuu jaalatamtuu bar addunyaa kanarraa bar si marii namni tokko akka jiran beektaan uffata. Inni dhufa ala bee dhufa. Asadu asa kamal tare. kanas diimfan Mal tare ka. gaala diimfan La tare takka. gaala nan diima mana hojii xinnoo qaba Mal tare. gaala homaan taane Wana ata jirtu fakkata mal tare. gaala laafii bokkan nuti deemuu barbaada Tare kamali mal tare. Walin tabanna walin asumna jannati kanu. caaltuu ta'u mataatu na dhukkube La xiqqoo ture. mataan na dhukkube Maali mal tare waan sin mufachiise jiramo? gaala wanna tokko na kan nama faccise tokko hin qabu Maal ajitu waan sin jedhamu? gaala wanna tokko na Dura fayyaa jirta mal tare le. gaala homaan taane deemuu السلام عليكم ورحمة الله Maal taate? وبركاته فرانكي دادي جبت يجارة زدو ويا راكنا Piraan ta'ee ajaa'iba piraan si goonee jira jechuudha. Kanaafuu nama akkamii turte tole si jette tole naan jenne ati baay'ee si dinqisiifadha jechuudha baay'ee nama fakkeenya nama dubartoota addunyaa kana guutuuf nama duraan dursite icciitii waan isaa waliin san siimte Naanimne. dhugaadha Dhugaanimne. wallahi Wallahi naanimne. maa kidimini yaani walitti naquu hin barbaanne
garuu yeroo inni waan kana siin jedhu maal sitti dhagahame? Yaani baay'ee na gaddisiisee baay'ee rifadhe. Wallaahi. Hamilee galame. Kanammoo piraankii kana akka piraankii taatan kan mari'ate jechaadha. Ana hajjiidha. Caaltuun hunduu ni beekna jecha waan siin ta'e. Yeroo inni bishaan jedhullee wanni akkasi achi turteef isiin hawaasi walii laasuftaniif jechaadha. Mucoon tun tole jettee musuura hin jettu. Tole hin jettu. Silaaluudhaaf fattaruudhaaf. Hiriyyitti isii dhugaa ta'uu kan kee waan beeknuuf akkas osoo irra tole jettee akkasitti karaas nu hundaanu godhamneeti akkasitti garagaraaf naa jiru. Amma booda nu hunduu akkuma jirru kana wajji fuuna waan ta'eef ammas amalli kan kee kun hamma isa amalli kennaa qaba jechuudha. Mee maaltu laa dhugamatti mee dhugamatti waan si dhagamicha onnee ta'eera. Yaani akkamatti godha. Ana bicha oduu ta'e bakka dubartii biraatis akkanatti irratti godhe jedhee kan hasaabee. Baay'ee gaddite moo? Baay'ee gaddite. Isatti moo ofitti? Yaani sumattis anis dhufuu kiyya baay'eetti na gaddisiisa. Tole maaliif hin deemaa maaliif jettee maal jetteer? Yaani ta'uu dadhabe. Akkasiin amma piraankiin kun gadaadhifamuu godhe hin dhiifamu. Barnoota jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma argitan kana jechaadha piraankiin kun ta'ee jira. Dhibbaan dhibbatti jechaadha jalqaba irratti jechaadha. Hiriyyaan nama tokko fakkeenyaaf dubartoonni keessattuu jechaadha. Dhiirrilee hedduu jira jechaadha. Hagam walii amantummaa qabu. Hiriyyaan tokko jechaadha dubartiin takka jaarsa jalaa akka fudhattu jira jechaadha. Dhiirrilee ammoo akkasuma fudhatu jira jechuudha. Kanaafuu piraankiin kun daawwattoota keenyaa fi nu hundaafuu nama hundaafuu barumsa guddaa qabna jechuudha. Qormaata guddaa keessa darbitee yeroo takka hamilee kennaa